Seenaan tokko tokko yeroo mara injifannoo faarsaam namoota injifannoo sana argamsiisan tasumaa hin yaadatum. Biyyoonni baay'eenis guyyaa bilisummaa isaanii ni kabajum. Garuu namoota bilisummaa sanaaf aarsaa guddaa kaffalan tasumaayyuu hin beekanim. Gootonni hedduun seenaaf maqaan isaanii addunyaa irratti ol kaafamee faarfameeraam. Biyya isaanii keessatti garuu maqaaf seenaan isaanii awwaalamee hafeem. Qooda faarsuuf kabajuu goota meeqa kan salphifte, oolmaaf aarsaa gootaas gatii faallaan kan deebifte biyya meeqa laataa. Ulfinaaf walabummaa biyya isaaniif warra aarsaa guddaa kaffalee injifannoo argamsiise. Injifannoon booda garuu gatii kan dhaban, gatii dhabuu caalaa immoo gatiin isaanii faallaan kan kaffalame namoota meeqa laataa. Mee bara mooticha Hayila Sillaasee gootonni aarsaa guddaa kaffaluun injifannoo argamsiisan, injifannoo sana booda gatii akkamii argatanii? Aangoo guddaatu kennameef moo kabajaaf ulfina guddaatu itti agarsiifame yookiis immoo badhaasa guddaa argatan laataa? Seenaan gootummaa biyya keenyaa yeroo kaafamu kan namni kamuu maqaasaa sammuu keessaa qabu, biyyoomti keenya iyyuu maqaa isaatiin kan boontu Koloneel Abdiisaa Agaa biyya isaaf aarsaa akkamii kaffalee, biyyi isaa oolmaa gootummaa isaaf kabaja akkamii itti agarsiiftee? Koloneel Abdiisaa Agaa umurii isaa ganna 14ffaatti leenjii loltummaa fudhatee Xaaliyaanii biyya isaa koloneeffachuu dhufte. Ari'ee biyyaa baasuuf umurii ijoollummaattiin waraana ulfaataa sanatti dabalameem. Xaaliyaaniin yeroo jalqabaaf Itoophiyaa koloneeffachuu dhuftu Adawwaa irratti injifatamuun qaaniidhaan waan deebiteef marsaa lammaffaa kana gaafa dhuftu garuu humna ishee jabeeffachuun, meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhachuun, humna qilleensarraaf summii garaa garaa fayyadamuun salphaamatti waraanicha injifachuuf karoorfatteem. Gootonni akka Abdiisaa Agaafaa garuu salphaatti harka laannu jechuun gootummaadhaan Xaaliyaanii dura dhaabbataniim. Da'annoo Xaaliyaaniis barbadeessaniim. Xiyyaara Xaaliyaanotaas gubuu itti fufaniim. Boodarra yaaliin ajjeechaa hoogganaa waraana Xaaliyaanii Yerosii Giraazayinii irratti yeroo gaggeeffamu yaalii ajjeechaa kanaan shakkamuun Abdiisaa Agaa dabalatee loltoonni Itoophiyaa baay'een qabamaniim. Loltoonni Xaaliyaaniis Abdiisaa faarraan reebichaaf adabbii ciccimaa ergarraan ga'anii booda Itoophiyaadhaa fuudhanii deemuun manadhaa biyya isaanii Xaaliyaaniin jirutti geessuun isaan hidhaniim. Abdiisaan Agaas biyyan beeknetti hidhamuus miirri gootummaa isa keessaa danfu ittuma caalaa dhufeem. Hidhamtoonni baay'een abdii kutanii harka maranii jiraachuu jalqabanis Abdiisaan garuu tooftaadhaaf karaatti manadhaa keessaa ba'u yaaduun dhiifneem. Maraatuu sammuun darbe fakkaatee yeroo isaan mana yaalaatti isa geessan harkaa miliquufis baay'ee yaaleem. Manadhaa biyya ormaa ta'us takkumaa sodaatee mataa qaqqabachaan turreem. Yeroo hundumaa manadhaa sana keessaa miliquuf tooftaaf karaa osoo barbaaduu galgalli guyyaa tokkoo carraa gaarii qabattee Abdiisaadhaaf dhufteem. Waraanni addunyaa lammaffaan jalqabamee jiru babal'achaa dhufuun naannoo manadhaa Abdiisaafaa sana waan ga'eef eegdonni manadhaa Abdiisaafaa miira sodaan waan booji'amaniif akka durii xiyyeeffannoon hidhamtoota eeguu dhiisaniiru. Carraa kanas dursee kan hubate Abdiisaan halkaniin dammaqee bullukkoofatee bulu tarsaasuun fo'aa funyootti qajeelfateem. Gamoo hidhaa keessa ture sana keessaa wadaroo sanaan miliquu danda'eem. Ergaa mana sana keessaa ba'eenis namoota muraasa irribaa dammaqsuun manadhaa sana keessaa waliin miliquu danda'aniim. Sana boodas Abdiisaafaan halkan guutuu deemaa buluun yeroo lafti bari'utti namoota argan irraa iyyaafachuun gaara baqattoonni kanaan dura manadhaa Xaaliyaanii keessaa miliquun wal ijaaruun faashistii Xaaliyaanii lolaa jiran deemuu danda'aniim. Baqattoonni biyya Ameerikaa, Ingiliz, Faransaay fi Yugoozilaaviyaaf kanneen biroon waraana addunyaa lammaffaan wal qabatee manneen hidhaa Xaaliyaanii keessa turan yeroo garaa garaatti manadhaa cabsanii ba'uun bosona seenuun faashistii Xaaliyaaniin lolaa turaniim.
oduu kana quba kan qaban baqattoonni akka Abdiisaafaas daandii dheeraa deemuun baqattoota akka isaanii faana wal arganii mari'achuun humna waraana isaanii jabeessuun humna faashistii Xaaliyaanii dadhabsiisuuf murteeffataniim. Abdiisaafaan yeroo sanatti meeshaa waraanaa ga'aa waan hin qabneef furmaata ta'ee kan itti argame halkaniin magaalaa Xaaliyaaniitti deebi'uun manadhaa cabsanii saamuun loltoota Xaaliyaanii ajjeesuun meeshaa waraanaa booji'uu qofa tureem. Loltoonni muraasi Abdiisaafaa yaada kanatti walii galuun halkaniin manadhaa Xaaliyaanii keessaa tokko deemuun osoo eegdonni rafanii itti seenuun eegdota baay'ee erga ajjeesanii booda meeshaa waraanaa saamuun hidhamtoota manadhaa keessaa baasuun bakka da'oo lola isaaniitti deebi'aniim. Gochaa Abdiisaafaa kana kan dhaga'an faashistoonni Xaaliyaanii waraana Abdiisaafaa hordofanii dugda duubaan waraanatti bananis Abdiisaafaan salphaatti isaan injifachuu danda'aniim. Abdiisaafaan hanguma lolli isaanitti banamaa deemuun humnoota faashistii Xaaliyaanii barbadeessuun meeshaa waraana isaaniif humna waraana isaaniis guddifachaa dhufaniim. Yeroo kana humni faashistii Xaaliyaanii michuu waraana ishee kan taate humna naazii Jarmaan faana wal ta'uun waraana Abdiisaafaa barbadeessuuf yaalanis garuu tasumaa dadhabaniim. Humnoonni waraanaa Abdiisaafaa humnoota waraanaa Ameerikaa, Ingiliziif Faransaay faarraa deeggarsa garaa garaa argachaa waan turaniif humnoota faashistii Xaaliyaaniif naazii Jarmaaniitiin salphaatti injifatamuu hin dandeenyeem. Dirree waraanichaatti erga seenee boodas Abdiisaan jaallan lolaasaa biratti Antooniyoon Abdiisaa jedhamuun beekama tureem. Gootummaan Abdiisaas faashistoota Xaaliyaaniif naazota Jarmaan hunda biratti beekameem. Jiraattonni naannoo sana jiraatanis maqaa Antooniyoonii Abdiisaa jedhamu yeroo dhaga'an baay'ee sodaachuu jalqabaniim. Gareen waraanaa Abdiisaafaa Ameerikaanota, Ingilizoota, Yugoslaaviyaanota baay'eef kanneen biroo hedduu of keessaa qabaatus kan Xaaliyaanonniif Jarmaanonni gootummaa isaanii mitii maqaa isaaniiyyuu dhaga'uu sodaatan Abdiisaa Aagaa fi Kaappiteen Juuliyoo lammii Yugoslaaviyaa kan ta'edhaam. Dirree lolaa hundumarrattis tooftaan lolaaf injifannoon Abdiisaa loltoota hundumaa birattuu dinqisiifannaa guddaa argateem. Gootummaan Abdiisaas ummata Xaaliyaanii mara biratti waan beekameef shiftoonni dargaggoonni Xaaliyaanotaa fuula isaanii qalamaan gurraacheffatanii Abdiisaa of fakkeessuun meeshaa waraanaa hidhachuudhaan an Abdiisaadha jechuun namoota saamaas turaniiruum. Sodaa kanarraa kan ka'e hoogganaan waraana Xaaliyaanii yeroosii Antooniyoonii Abdiisaa fi Kaappiteen Juuliyoof kanneen biroos booji'ee namni fide yookaas morma isaanii irraa kutee namni naaf dhiyeesse qarshiidhaaf warqee guddaa nan badhaasa kan jedhu labsuudhaan hooggantoonni waraana Xaaliyaanii yeroosii xiiqiidhaaf gootummaadhaan Antooniyoon Abdiisaaf kanneen biroo akka ajjeesan taasisaa tureem. Antooniyoon Abdiisaaf Kaappiteen Juuliyoofaan garuu humnoota waraanaa gurguddoo isaanitti argamaa turan injifachuudhaan booddeetti deebisaa turaniiruum. Lola ulfaataaf ijibbaachisaa waggoota baay'ee boodas waraanni addunyaa lammaffaan gara xumuraatti yeroo dhufu humnoonni faashistii Xaaliyaaniif naazii Jarmaanii dadhabaa dhufaniim. Humnoonni waraanaa Ingiliz, Ameerikaa, Faransaayif Raashiyaafaan injifannoodhaan cabsanii magaalaa guddittii Xaaliyaanii Roomii seenuu danda'aniim. Waraanicha injifannoon xumuruu isaanii ergaa mirkaneeffatanii boodas hooggantoonni waraana Ingilizii humnoota waraanaa Abdiisaafaatiif waamicha godhaniim. Humnoonni waraanaa Abdiisaafaas bakka afuritti qoodamuun raayyaa waraanaa Ameerikaa, raayyaa waraanaa Ingilizii, raayyaa waraanaa Yugoslaaviyaa fi raayyaa waraanaa biyyoota garaa garaa irraa dhufanii ta'uun bakka guddaa afuritti qoodamaniim. Raayyaan hundumtuus hoogganaa cimaa ittiin durfamu filatee haala kanaan Antooniyoon Abdiisaan raayyaa waraana biyyoota garaa garaa irraa dhufanii hoogganuun affeerraa isaaf godhame hordofuun gara magaalaa Roomiitti qajeeleem. Waraana isaas alaabaa Itoophiyaa fi kaan ammoo alaabaa Ingiliziin qabachiisuun yeroo magaalaa Roomee ga'u hoogganaa waraana Ingiliziin simannaan ho'aan taasifameefiim. Aangoon meejarummaas kennameefi achirraa ka'uun meejar Abdiisaa Aagaa jedhamu
jalqabeem. Meejar Abdiisaa Aagaas dirree waraanaa irratti meeshaa waraanaa fi mi'oota garaagaraa faashistoota Xaaliyaanii fi naazota Jarman irraa booji'aa ture hundumaa lakkaa'ee galii taasisuun waraanichi injifannoo guddaan akka xumurame beeksiseem. Sana boodas uffati aangoo meejarummaa isaaf kennamee hojii hojjechaa akka boqotus taasifameem. Biyyoota garaagaraas deemee akka daawwatuuf haalli mijateefiim. Boodarra garuu hoogganaan waraana Ingilizii Abdiisaa Roomitti waamee lamummaasaa Ingiliz yookaan Ameerikaatti jijjiirrachuun hoogganaa waraanaa isaaniif ta'uun akka isaaniif hojjetu gaafateem. Meejar Abdiisaan garuu waraanicha keessatti jaalala biyyaa sirriitti waan barateef biyyasaa Itoophiyaas baay'ee waan jaallatuuf lamummaasaa jijjiirratee Ameerikaanotaaf yookiis Ingilizootaaf hojjechuuf fedhan qabaanneem. Kanaaf Meejar Abdiisaan ergatti yaadee booda nuti Itoophiyaanonni gantuu miti, kanaaf anis galeen biyya koof hojjedha jechuun deebiseefiim. Yeroo garaagaraattis maallaqaaf aangoo siif laannaa lamummaa kee jijjiirradhu jedhanii isa gaafatanis deebiin Abdiisaa tokko qofa tureem. Innis galeen biyya koo tajaajila kan jedhudhaam. Yeroo kana Ingilizoonni Abdiisaatti aaruun yakka meeqas itti funaanuun manadhaatti isa darbachuuf aggaamanis yaaliin isaanii osoo milkaa'in Abdiisaan biyyasaa Itoophiyaatti akka deebi'uuf eeyyama argateem. Abdiisaan biyyasaa waggaa 10 dura keessaa ba'e arguuf gootummaa isaatiin uummata isaa tajaajiluuf baay'ee ariifateem. Karaa dheeraa deemuun ji'oota muraasa booda biyyasaa Itoophiyaas ga'eem. Mooticha Haile Sillaasee dabalatee hooggantoonni gurguddoon seenaa gootummaan Abdiisaan biyya Xaaliyaanitti raawwate dhaga'aa waan turaniif simannaa ho'aanaaf gochuun aangoo guddaas naaf laatu jechuun Abdiisaan eeguun dhiifneem. Fedhiin Abdiisaa aangoos hin turreem. Kabajaan biyyasaaf sabasaa tajaajiluu tureem. Kanumaafis carraa guddaa biyyoonni Ingiliziif Ameerikaa isaaf laatan diduun biyyasaatti deebi'eem. Abdiisaan yeroo magaalaa Finfinnee ga'u simannaa ho'aan hin taasifamneefiim namootuma muraasatu dhuunfaadhaan simateem. Abdiisaan erga Finfinnee keessa takka boqotee booda hooggantoonni waraanaa yeroosii akka inni leenjii waraanaa fudhatu mana leenjii loltummaa Haile Sillaasee seenuun leenjii waraanaa akka inni baratuuf isa dirqisiisaniim. Goota manadhaa Xaaliyaanii cabsee ba'ee waraana of jalatti hiriirsuun manneen hidhaa saamuun meeshaa waraanaa booji'uun meeshaa waraanaas booji'uun faashistootaaf naazii Jarmanii ba'aaf gala dhorkaa ture. Gootaaf hoogganaa waraanaa maqaansaa uummata Xaaliyaaniin biratti beekamuun namni hundumtuu maqaasaa gaafa dhaga'u sodaachaa ture. Goota waraana addunyaa lammaffaa keessatti hooggansa waraanaa guddaadhaan lolaa turuun sadarkaa meejarummaa kennameef. Goota biyyoonni Ingilizii fi Ameerikaa lamummaa kee nutti jijjiirradhu, qarshii guddaadhaan nuuf hojjedhu jechuun kadhachaa turan. Biyyisaa Itoophiyaan garuu akka inni mana leenjii waraanaa galee leenjii loltummaa akka inni fudhatuuf isa dirqisiisteem. Abdiisaan wanti godhame kunis tuffiisaa ta'uu barus biyyasaa tajaajiluudhaaf fedha guddaa waan qabuuf tole jechuun mana barnootaa leenjii loltummaa seenuun leenjiisaa sirnaan xumuree ba'eem. Yeroo inni xumuree ba'uttis loltoota muraasa qofa akka inni hoogganu taasisaniim. Abdiisaanis hundumasaa tole jechuun hanga danda'e hundumaa biyyasaa tajaajilaa tureem. Qarshiin isaa kaffalamaa tures xiqqoo waan ta'eef maatiif ijoolleensaa hiyyummaa guddaa keessatti kufaniim. Gootichi jaalala biyyasaaf aangoof qabeenya guddaa didee biyyasaatti gale biyyasaatti tuffatameem. Biyyasaatti salphifamee biyyasaa keessattis hiyyeessa ta'eem. Xaaliyaanii Itoophiyaa koloneeffachuu dhufte inni immoo biyya isaanii Xaaliyaanii deemee hidhaa isaanii keessaa ba'uun gootummaa Itoophiyaanotaa isaanitti agarsiiseem. Addunyaanis gootummaa Itoophiyaanotaa akka hubattu taasiseem. Mootichi Haile Sillaaseen garuu ergamaasaa isa godhateem. Goota maqaasaa qofti Xaaliyaanota raase mootichi dabeessi garuu nama seenaa hin qabne isa taasiseem. Gootaaf hoogganaa waraanaa cimaa addunyaan waraana keenya nuuf leenjisi jechuun kadhachaa turte. Mootichi garuu irra deebi'ee leenjii lolaa akka inni fudhatu taasiseem. Oolmaaf aarsaa gootaa
gatii faallaadhaan kaffaleem. Mootichi Haayile Sillaaseen Abdiisaadhaaf aangoo guddaaf kabaja gootummaa yoo kenneef booda aangoorraa na buusa jedhee sodaateeti moo gootummaa isaarraa shakkii qabaateeti laataa? Gooti addunyaan seenaa isaa ol kaaftee leellifti biyya isaa keessatti hiyyeessa homaan qabne ta'ee mana gandaa keessatti du'uun daba seenaatiin. Gooti biyya isaatti kabaja guddaa godhe kabaja xiqqoollee osoo hin argatiin tuffatamee asiif achi argamaa. Ijoollee isaas iyyummaa keessatti dhiisee du'uun qaanii guddaadhaam. Oolmaaf aarsaan goota kanaa gatii faallaadhaan maaf kaffalamee? Seenaan gooticha Kolonel Abdiisaa Agaa seenaa Abbichuu Bayyanaas na yaadachiise. Biyyi isaa Xaaliyaanotaan weeraramnaan obboloonni isaa hangafaa lamaan daangaa biyya isaanii kabachiisuuf Xaaliyaanis ari'anii biyyaa baasuuf lolanii lolchiisuudhaaf dirree waraanaa deemuuf qophaa'uu isaanii yeroo argu innis isaan faana deemee biyya isaaf loluuf qophaa'utti ka'eem. Haati isaas deemuuf qophaa'uu isaa yeroo argitu akka inni afuuf boossee isa kadhatteem. Umuriin kee lolaaf hin geenye jechuun sossobdeem. Inni garuu haadha isaa dhaga'uuf tasumaa fedhii hin qabaanneem. Ani obboloota koo biraan hafuu lolarratti yoon kufe isaantu na kaasaa yoo isaan kufan immoo anatu lafaa kaasaa. Kanaafuu waliin taanee diinamoona jechuun dirree waraanaatti qajeeleem. Haati isaas waan gootu gaafa wallaaltu dhalashee waaqatti imaanaa laattee imimmaan ishees axaawwachaa manatti deebiteem. Boodarras gaafanni dirree waraanaa jiru yaadaaf yaaddoon Abbichuu ishee rakkifnaan akkas jettee weeddifteem. Abbichuu nagaa nagaa yaada korra marmaarinii achittuu fayyaa nagaa qoreensu waraaninii jechuun amtuun akka san argineef yaada isheetti uumaa ishee kadhachaafii turteem. Abbichuun dirree waraanaa seenuun akkuma gooticha Abdiisaa Agaa umuriin gootummaa akka hin daangessine agarsiiseeraam. Abbichuun ijoollee umuriin xiqqaa loltuyyuu ni ta'a jedhamee hin eegamne hoogganaa waraanaa jabaa ta'uun gootummaa isaa Xaaliyaanotatti agarsiiseeraam. Salaaleedhaa ka'uun gammoojjii Tigraayitti maluun dirree waraanaa Maacoof Taambeen irratti loltuu Itoophiyaa qamcaalaa gootummaadhaan faashistoota Xaaliyaanii lolee injifateeraam. Abbichuun waraana isaa faana miira gootummaaf xiiqiitiin da'annoo Xaaliyaanotaa barbadeessaa tureeraam. Loltoonni Xaaliyaanotaas baqatanii jalaa ba'uu malee isa loluuf gonkumaayyuu yaadaan turreem. Abbichuun Xaaliyaanii irraa meeshaa waraanaa booji'uun humna raayyaa isaas caalmaatti cimsachuu danda'eem. Achi deebi'ees qe'een dhaloota isaa baandaadhaaf Xaaliyaanotaan yeroo to'atamu boqonnaa malee deebi'ee lolee injifataa tureem. Abbichuun Bayyanaa Qorichoo dirree waraanaa hundumaa irratti loltoota Itoophiyaaf mootii Itoophiyaa Haayile Sillaasee bira darbees Xaaliyaaniif baandaa dadhabsiisuu isaatiin magaalaa Xaaliyaanii guddittii Roomii keessattuu maqaaf gootummaan isaa beekamee tureem. Mootichi Haayile Sillaaseen garuu Abbichuudhaaf sadarkaa aangoo loltummaa tokkollee hin laanneefiim. Goota umuriin xiqqaa gootummaaf maqaan isaa Xaaliyaanota rommisiisaa ture mucicha jedhanii waamaa turaniim. Abbichuun seenaan isaa lammii biyya laatiin goota jabaa ta'ee barreeffamus biyya isaa keessatti garuu maqaan isaas seenaan isaas awwaalamee hafeem. Gootichi umuriin xiqqaa Abbichuun dirree waraanaa irratti injifannoon qe'eesaatti deebi'uun ergaa takka turee booda achi buuteensaa dhibameem. Mootichi Haayile Sillaaseen loltoota jaboo gootummaa isaanii sodaatu dhoksaatti ajjeesaa waan tureef qorattoonni seenaa Abbichuus kan ajjeese mooticha Haayile Sillaaseedha jedhanii tilmaamuum. Goota umurii ijoollummaan jabduu guddaa dalage maqaaf seenaan gootummaa isaa galaana qaxxaamuree Roomiittuu dhaga'ame. Seenaan gootummaa isaa barreessaa biyya laatiin barreeffame mooticha biyya isaa biratti garuu kabaja omaan arganneem. Goota hoogganaa waraanaa guddaa ta'ee biyya isaa tajaajiluuf malutu dhoksaadhaan ajjeefameem. Oolmaaf aarsaa inni kaffaleef gatii faallaatu isaaf kaffalameem. Mootichi Haayile Sillaaseen goota akka Abbichuufaa silaa Xaaliyaanii guutummaatti biyyaa baasuu danda'an aangoo isaaf sodaatee erga dhabamsiisee booda waraanni Xaaliyaanii itti hammaachaa dhufeem. Xaaliyaanonni humna qilleensarraa summiidhaaf meeshaalee waraanaa ammayyaa fayyadamuun loltoota Itoophiyaa dadhabsiisuu yeroo jalqaban
mootichi sodaatee hooggantoota waraanaa muraasaa fi firoottansaa fudhatee baqachuudhaaf dirqame. Gootonni kaan garuu Xaaliyaaniitti harka laachuurra hanga duunutti fincilla jechuun osoon baqatiin Xaaliyaanota dura dhaabbatanii. Isaan keessaas gootichi Dajjaazmaach Garsuu Dhukii seenaa guddaa nama qabudha. Dirree waraanaa Taambeeniif Maaciyuu irratti loltoonni Itoophiyaa kaan bittinnaa'anii kaan baqatanii biyyaa ba'anis gootichi Garsuu Dhukii garuu tasumaa harka hin laanne. Biyya isaatti deebi'uun waraana isaa ijaarratee ilma isaa hangafaa reef waggaa 15 guutuus of faana hiriirsuun bosona naannoo isaanii jiru seenuun hangan lubbuun jirutti biyyi koo hin koloneeffatamtu jechuun qabsoo riphee loltummaan loluudhaaf murteesse. Yeroo kana Xaaliyaanonnis maqaa jaarsummaan isa qabuuf yaadanis inni garuu tasumaa isaan hin dhageenye. Dajjaazmaach Garasuun hoogganaa lolaa ta'uu bira darbee bakka mootichaa bu'uunis mootichi bakka hin jirretti loltoota muudee lolarrattis bobbaasaa ture. Waraana waggaa 5 boodas loltoonni Xaaliyaanii karaa Jimmaatiin baqatanii biyyaa yeroo ba'an Garasuuf loltoonni isaa hanga dhumaatti biraan hafne ture. Dhumarrattis Garasuun akkuma rasaasa jalqabaa dhukaasee rasaasa xumuraaf injifannoo dhukaasuun biyyi isaa bilisa ba'uusaa labsee. Ergaa waraanni xumuramees gootummaaf tooftaan lolaa Garasuu mootichaaf uummata Itoophiyaa biratti dinqisiifannaa guddaa argate. Mootichi Haile Sillaaseen yeroo biyya alaatii deebi'u gootichi Garasuun lubbuun jiraachuusaa baay'ee raajeffate. Hanga dhumaattis osoo harka hin laatiin lolee Xaaliyaanota biyyaa baasuusaaf gootummaasaa dinqisiifate. Garuu boodarra waraanichi tasgabbaa'ee erga seeraan aangoo isaatti deebi'ee booda silaa gooticha Garsuu Dhukii hoogganaa waraanaa waliigalaa gochuu kan qabu isa xiqqeessuudhaan aanaa xiqqoo tokko akka inni bulchuuf isa muude. Uummati Itoophiyaa yeroosii Dajjaazmaach Garasuun hoogganaa waraanaa Itoophiyaa ta'a jedhanii eegaa turanis mootichi ofirraa isa fageessuun aangoo xiqqoo tokko itti kenne. Gootichi Garasuun Dhukiis gocha mootichaatti mufatus saba isaa tajaajiluuf jecha hojii isatti kenname hojjechaa tureera. Kabajaa biyya isaaf aarsaa guddaa kaffalee biyya isaarraa kabaja dhabuusaa gaafa baruu yeroo hunduu bakka gootonni namoonni gurguddoon Itoophiyaa awwaalamanitti akka nan awwaallee iddoo dhaloota kootii geessaa na awwaalaa kabajan jiraa kootti dhabe du'aa kootti argachuun barbaadu jechuun dhaammatee ture. Yeroo mootichi waraana sodaatee firoottansaa guurratee biyyaa ba'e gootichi Garasuun wareegama kaffalee gootummaadhaan hanga dhumaatti loleera. Garuu kabaja isaaf malu gonkumaan argannee gootummaansaa ni xiqqeeffame. Seenaansaas ni awwaalame. Gooticha Garasuufis gatii faallaatu kaffalame. Warra biyya isaaniitti ulfina kabaja gochuuf gootummaan aarsaa guddaa kaffalanii dhumarratti gatiin isaanii wallaalame. Seenaan isaaniis awwaalame. Kolonel Abdiisaa Agaa, Abbichuu Bayyanaa fi Dajjaazmaach Garasuun fakkeenya seenaa kaleessaati. Ijoolleef firoottanni gootaa kan har'a seenaa abboota isaanii dubbatan gaabbiirraa kan ka'e biyya gatii gootaan beekneef goota ta'anii aarsaa kaffaluurra dabeessa ta'anii jiraatanii duwwayya akka jedhan shakkiin qabu. Warri kaleessa dhiigaaf lafee isaaniin biyya kana ijaaran gatiin isaanii biyya isaanii biratti yoo sirriitti hin kaffalamne dhaloonni ittaanu aarsaa kaffalee gootummaadhaan biyya ijaaruudhaaf amileen qabu. Warri jaalala biyya isaaniif jecha bu'aaf aangoo meeqa lagatan gatii yoo dhaban dhaloonni bor biyya isaa jaallatu hin jiraatu. Gatiin gootaa sirriitti baramuu qaba. Seenaan gootaas baraan yaadatamuu qaba. Gumaachaaf aarsaa gootaaf gatii faallaan yoo kaffalame seenaan gootummaa biyya keenyaa isuma kaleessaatiin raawwata. Dhaloonni ittaanu dabeessaaf gantuu ta'ee dhalata. Walumaa galatti gooti biyya isaaf qaaliidha. Gatiin gootummaas qaaliidha. Gumaacha gootaaf gatii faallaa kaffaluun qaaniidha. Galatoomaa.